فتيا جامتي والرجارة ملتاتي أبو ربي جي نديسي ننقديدني أسجدتوني na waan inninis naamane akkasitti hoggaa inni lakki haya gusilattu ammaaf akka feetan na godhaadha guyyaa qiyaamaadhaan wal gaafannaa jennaani guyyaa qiyaamaadhaa sanuu dubar shamarran hedduudhaan gudeede salfii duraarra koottuuti dhaabbadhu akkasitti namni tokkotti bilbilee obsattiin sii maddajii jennaan obsattiin sii madda jennaan noolii hundarraa baasee ka'ee qaceelchee dallaalonni rabbi caalaa ana na sodaatan rikoordii isaaniitiin walitti qabee taa'anii waan ta'eef. Isaan yoo rabbi aboo rabbi sodaadhuu na dhiisii jetteen sin dhiisan yoo obsaa sodaadhuu na dhiise jetteen si dhiisan. Yoo addunyaa tanarratti rabbiin kijiba dhibba gabbuusee 98 dallaalotaa fudhate. Habbaa lama addunyaa tanaa kannanii lameen sana addunyaan fudhatte malee kijiba akka jirutti isaanii fudhate. Nama kanaatu nama tumaa jechuudha. Guyyaatti namni meeqa kan duune hin oolu jechuudha. Bakka biroo nama bakka biroo irraa buusuu dadhabanii jechuudha. Rukaaba heeruu ittiin hamaa janiiti ichi geessanii ichi irraa buusan jechuudha. Tumanii cafaqanii jechuudha. Obsaa koree godaansa seeraan alaa mata keessanii gara akka koreetti waan ragaa qaba. Obsaanii taqabbalan musliimi. Obsaatti mufi ayyeeti mutu na godhe obsaatti mufi. Ayyee ila gamtiin sagalee nyaara kullee ol baasi. Nyaara kullee okkee tumuuf. Dhaggeeffadha yoo addunyaa Muhammad maaliif hin tasgabboofne garuu tarkoon keeman carraan sii miti sit dhufna injarjarinii waan qabdu qopheeffadhu taa yoggaa si geeffirraa boggoota dubbii rakkoota kan jiru naa obsi garuu obsa tuuf. Addunyaa tana laal wanni isaan akkanatti obsaa jaaniif himanni isaanii akka jiru na bira yoo addunyaa tanarratti rabbiin kijiba dhibba gabbuusee 98 dallaalotaa fudhate. Habbaa lama addunyaa tanaa kannanii lameen sana addunyaan fudhatte malee kijiba akka jirutti isaanii fudhate. Heeruu Mahammad Usmaan akkanuman naataa aadaatii inni amataa 3 jeegaan dallaala irraa gale. Jala deemu jirtanii miti. Annama jala deemu jirtanii miti. Annama aboo cufadhaa kaanurraa samaa nama jeetan dubbii nama harkaa balleessan ish yoo deemurraa. Amataa 3 je waan kana jala jirtan. Dallaalonni aboo Heeruu Mahammad Usmaan mataan isaa aboo rabbii ji'i na dhiisii aboo anjaartii namaati rabbi fatiyaa jaamti warra gaara mul'ataati aboo rabbii ji'i na dhiisii nan gudeedinii osoo jettuuni waan inninis naamane akkasitti hoggaa inni lakki haya gusilattuu ammaaf akka feetan na godhaadha guyyaa qiyaamaadhaan wal gaafannaa jennaani guyyaa qiyaamaadhaa sanuu dubar shamarran hedduudhaan gudeede salfii duraarra koottuuti dhaabbadhu akkasitti namni tokkotti bilbilee obsattiin sii maddajii jennaan obsattiin sii madda jennaan noolii hundarraa baasee ka'ee qaceelchee dallaalonni rabbi caalaa ana na sodaatan rikoordii isaaniitiin walitti qabee taa'anii waan ta'eef. Xiqqisho choorianiituma huwwanni dhajaan malee joollee isaan kun paralaayis godhaniitiitu jira. Maal siinjaan isaan kun hoggaasi dhufanii amma qeeruun ammaan tana Itoophiyaadhaan jiraa je mataa isaa. An ammumaan tana miciyyoo deengadda gadaan isatti ergee baatii 2 booda asiin fida. Baatii 2 baatii 3 akkana amata dhufte. Ati dubbii eegallaan maaliif milika garuu obsaa dhugumatti kan hundi si baqatanii gatti. Sababni isaanii mana isaanii ka biyya keessa jiruu fi akkaawuntii isaaniitiin harkaa qaba. Manoota isaanii ka Adaamaa keessa jiruu fi ka Adaabbaa keessa jiruu fi ka Agaarfaa keessa jiruu fi ka Awwadaa keessa jiruu fi ka Adaree biyyoo keessa jiruun harkaa qaba. Sababa kanaa jechaaf abadan laal ani yoo Dr. Zaakir ragaa fidatanii Sudeesii ragaa fidatanii kaabaa qabatanii daddaabatan dhugaa isaaniirra hijiba sakraanni tokko natti himuun irra wanni jaa abadan dubbii isaanii rumaan fudhatini amma Heeruu Mahammad Usmaan wallahi yoo nan Heeruudhatti guyyaa takka dogongore
yoonan guyyaa takka khayruudhatti dogongore laal an obsaaniin gattaa'ee irraa fudhadhee khayruun kun waan naa amane qaba. Tigreedhaan lafa san fudhatu isaan amma laal faranjiin tun maal jette yesterday is past 2 days prison tomorrow is future jette. Kaleen guyyaa dabre arrika keessa jirru boruun guyyaa fuula keenya duraatii jette. Yoo kaboru guyyaa mustaqbalaati jette. Maali ni beeytaa khayruun an ammuma ammaan tanaatiin ragaa raffida. Muciyyoo isaa fi gadaa gubbaa dabartee dhufu. Duraan koo kajeeru nagalchime kun kanamaati. Dhiifama hojii isin kadhadhaa beeku. Kanumaan ture biroo. Itti fufee obsa. Kanaafuu yakkamaa harka dhiigaati laala mareefuun tana if qulqulleessuu bira kutee eenyu dabre ni beeytanii Muktaar Foostoo dabre. Muktaaree Foostoo immoo humni tikaa Itoophiyaadhaatu barbaaduu la jirti baabbileedha. Humni tikaa Itoophiyaadhaatu Muktaar Foostoo yookaan Muktaar warra baabbilee barbaaduu la jirti jechuu barbaadeet. Waan takkaan isiniif hima. Khayruun nama waan itti galee fi naggaltee fi naatti galteellee nama beeku. Aboon irratti hin bilbilinaa kaasaa tana. Asiin dhufanii na jeequ jiranii bara. Nama naggaltee fi naatti galteellee beeku Khayruun kun ijoollee hunda keessaa waan hin xiqqishoo gartee isa kanoonni ijoo. Dhugaadha gaafa san walgahii irratti etteenyeeti ani nama anarra silaa abbaa qabeenyaati yoo gubboodhaa fi maaliin taate nama na beekuutu jira. Lakkii hin jeen abadan anasfaan haa dalaganii maarree haata kunoo Khayruun Oromoon akka itti nageenye yoo dandeenye waaqoo guutuudhaati yoo dandeenye gabrummaa iddaan buqqifna. Yoo dadhabne ilmaan itti guddifna jee Khayruun taaribatti ilmoo guddisee gartuu ilmoo taaribatti dabarseeti taaribatti ilmoo guddisee ilmoo dhiiga namaa san dhaalchisee. Asin taaribaan ilmoo guddisuu ana waas rakkoon qabu san. Kanaafuu laal maamma kiyya dhiifamaa sumaa jiru si tuquu kiyyaaf laal asirratti waan takka Oromooti yakka gaariidhatti waan takka gurra keessan banaadhaati na jalaa dhaggeeffadhaa. Dallaalli Harargeedhaa hoggaa ati dhayxeetti micciirte gosummaa jala seena. Dallaalli Arsiidhaa hoggaa ati dhayxee hudduudhatti micciirte fiigee teessa seena kutaa keessa seeneeti. Arsii duraanuu quban qabne san arsiiti nama naqara si hime namni kun biraan jira inseenu bakka kee abootiin dubbachuu danda'u inseenu bakka kee miyuut qabadhuati. bar simbaanu bar obboleessa kiyya simbaanu kanaafuu Khayruu Mahammad Usmaan dhalataa Arsii Sirkaatii Boolee Mikaayilii mana qaba Adaamaadhaa mana qaba. Yakkamaa harka dhiigaati mana awwadaayinaa gurgursiise mana awwadaayii osoo na dheeysuuti gatiira keessa darbee biraa qote ani dallaalota kananii hin beeka isa Amashaam warra Calankoo namni inni reefu nama ajjeese jee nuu himuu deemu mucaa warra gaara mul'ataati Amashaam ajjeesee dhugaadha Amashaamiitu ajjeesisan Amashaam warra Calankootiitu ajjeese dhageeysanii Khayruu Mahammad Usmaan Muktaar Foostoo yookaan Muktaar Baabbilee Amashaam isaan sadeen kun fu'aan wakii dabalatee yakkamtoota harka dhiigaatii warra harka xuriidhaatii warra shamarran Oromoodhaa gudeeduudhaa fi gartee caccabsuudhaan wanni tahee Yamanitti nu biratti as baaniiti nu biratti wallaalamaadhaa turan ijoolleen tun jechuudha ijoolleen achitti isaan biran miidhamte. Tanaafiin paaswoordii isaaniitiin beeka. Wanta kana sirra ragaa sii ba'a galatoon. Oguta kan hundi keessa membari godha. Teessanii nama dhaggeeffatinaati membari godha. Ani mootummaa miti. Miskiina baqataas ta'e isin echa kattas ta'a malee. Wayii rakkum.